يا ببارو يا صبر زينة صبر زينة صبر زينة يا دامي ولي كوكودا يا دا دافيكا مساري ماسي مصر أبي أدوني سانو جيت يرتي يا مرة وانا سنيدي ديرو في أبي أحمدي مال التجرا وراني مال فكاتا لولا كابا رت أبي نرماتشو لوغا موسو بوانجرو كبرت دياده سني والقبسيسي أمو إلالشي أبي أحمد مالي أبي ورانا رت نرماتشو رامور تيسيفي ورانا درسوما أورومو مال رجرافي هيوت أورومو من إيدا كيس جرانيف إلمان أورومو هنداف إرقا دبر سودو في يادا شير ولي قرأ والقبسيسا ODUU وقتها سنجل انتريني harkan kennitu jolle wallo jira bar harkan kennitu jolle wallo يا فاشا ولي قرا ولي فشاسا سربهن فين جته سرب والله خنا سنافر دچي جلقبا بلسوم تي اوروميا كيسا والله يرو جلقباتي دچي بلسوم تي اوف بلسوم سيتي اوروميا كيسا والله على بايسي قد دابته اي ام والله جته كدوغا حكيجيباتي ميتيبا والله دا انيس والله دا ايدنا مارتي كنا مالك وانسان غوتا ثاني فكر تاريخ اورومو كيساتي دچي يرو جلقباتي بلسوم سي لبسته كيسا والله الما ورقتو اهلا وسهلا فيكم يا رجال انتوا رجال والله شير ولي قونا قوم سي شير ولي قوتا نيتي سير بس نفيرو في متي بلتقنا رفتي يرتي باني بلال احمد كان قفته بلتقنا لا غمانا مدو في كيسا دم تو كجرا بلتقنا بلال احمد كنا ما بلتقنا ام بي خبر جوله بلتقنا اكن ما تلاله بي كمالا رافو هيدا غير من اورومو دا ور اوني دربيتان اورومو دا انا بلالين كون بلال احمد كوني بلتقنا دا بلتقنا دا ابتا مامان بيسي بوزر بديسكا غرا يادا كيتي سيني يتني اوكي يو يا ببارو المان اورومو ققالي داوتوتا كينا جالتامو كبجمو duraan dursee waan tuffatamuu miti viidiyoo gabaabduu isin dhageessisa viidiyoo kana dhageeffadhaame mucaan kun amma Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed duulaaf of qopheessan akka uffata waraanaa bitatee jaayitatee tadhoo todhatee meenatti himee waan gaarii ta'a masha Allah warri qe'ee taftan qe'ee keessan sirnaan eeggadhaa atumti dura deem qe'een waan taatu duraan siin nu eegaa jira aanunan eegaa deemu ديم يا ثمان دورنا ما سنتين نما ديم سنتين يا ثمان بورو كافني غير دولات مالوف مستثني رجعن ارجديم تبغى ديم تي سي جتا چورت دادي بغبرسيو وجه ثاني اچلا سوبا غارا غبا زورته سورا هاته پوستر تو گوتو هان سي سغلا باي مارا کے خاص وزيرا يا بمجرا
Video fe'an tila ጌታቸው ረዳ ጀኸሰ ላላ ዱል ከወሲ ijati jatan argu biyyoonni badhaadhan Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf tiratan hubatanii biyyoonni badhaadhan Oromiyaa fi Maqalee dhagaa masha Allah Ameerikumaa fi Kanaadaan goone rekkatti gurraachonni Afrikaa hundi duula Itoophiyaa irratti baname qolachuuf haa ka'an jedhan wayyoo gurraachota Afrikaa hunda kajatti yoo Suudaanii fi Koongoo taate Madagaskar taayoo taate hin eeginiti atumaan deebilool Sumaatirra wayyaadha Itoophiyaaf jiraadha kadhannaanis nu deeggara jedhan Itoophiyaaf hin jiraannuti yoo kadhaa taate rabbi sin haadhamaas nu dhamaaftan TV Maqalee irratti rabbi jatiyyatan na agarsiisu deemu Itoophiyaan bara baraan kabajamtee haa jiraattu Itoophiyaan Oromoo hin taane bara baraan qilii haasa'u nuti duunee Itoophiyaan haa jiraattu jennes isin duraan warra dhaabbitti du'e lama duutanii rabbi sin haa fidu umtaniiti uma deemaame isuma keessa haa baasanii deemaame isuma keessa haa baasanii deemaa ummata dhaabbitti du'e Eka girrisaan kun hin danda'amne girrisaa miti ummata akkanaati girrisaa jechuun isa kana isa amma argitan kun jechuudha akkam ooltan akkam bultan isin hin jenna warri isinii bari'es Oromiyaa irraa warri nu daawwachaa jirtanis Eeshiyaa irraa warri nu daawwachaa jirtanis Afrikaa biyya gara garaa teessanii warri nu daawwachaa jirtanis Awurooppaa warri teessanii nu daawwachaa jirtanis jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaali baga jiraattanii Bilal bilookii si godha bakka anatti gadi yaasin booyyee kana caalaa yoo dhageeffachuun barbaanne kaa quba kana sirra kakkaa'ee Mustaafaa Jaarraa bira si erga yookaan dabadhu ta'e booyyee natti hin ergin yoo haasofni siin ta'in deem OBN dhageeffadhu yookaan bilookii si godhu ka'ee jira kana caalaa booyyee nutti gadi yaasi hingaya booyyee kana waliin feenu waan ta'eef kana caalaa nutti gadi yaasin siin jenna amma oduun jiru maali ka jedhu isinii qabannee dhufnee jirra sheer gootanii akka waliin dhaqqabdan asumaan isin affeerra dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Abiyyiin Ahmad kaleessa galgala duula waraanaa wayta jedhee waraanaaf duula godhu addunyaan martiin rifatteetiniin jette Ameerikaan rifatiinsarraa kaka'ee waraana isii akkuma isin agartan san kumaatamaan Jibuutitti buustee jirti kuni maal irraayi Abiyyiin Ahmad uf duuba deebi'aa kan jirre waraanaan biyya sanis waa maraa balleessuudhaaf akka kutatee argitee addunyaan yoo mara rakkoon jabaatte seentee biyya san tasgabbeessuudhaaf Ameerikaan Jibuutitti waraana isii buustee jirti kun asiin Ingilizis Keeniyatti buustee jirti namni martuu dhalattoota isaanii imbaasiin hundi cufamee Itoophiyaa keessaa dhalataan biyyoota garagaraa hattan Turkiin Chaayinaan biyyi kamuyyuu nama isii keessaa baafattee jirti amma waan tokko isinitti himuu deema Abiyyiin maaliif karoora kana baase maalirraa kaka'ee duula waraana deemuu labse ka jedhuuf eenyutu na jaalata eenyutu na jibba waan jedhu adda baafachuudhaaf godhe lammaffaa ammoo Abiyyiin baduudhaaf murteeffatee jira sadaffaa ammoo shinfat isa jedhamu san shinfati isaa dhoyfachuudhaaf badee afuraffaa irratti ammoo mooralii waraana isaa hamilee waan cabeef hamilee mooralii waraanatti godhuudhaaf godhe shanaffaa irratti maa inni ummata kakaasu muummichi ministeera lola deemee an ta'a ka jedhu anamma gammaatitti eenyunni ammallee nam tokko bilookii si godha Iliyaas moo eenyu namni jedhamu kana caalaatillee natti yaasiin gad obboleesso yoo na dhageeffachuun barbaanne deemii rafi obboleessa kiyya Iliyaas Huseen kana caalaa hin barreessiin koomantii illee hin godhin ani bilookii gassi qabee ala si darba yaaki dhugaa sitti maan koottuu na dhageeffadhu siin hin jenne ofii keetii dhufte si galee dhaqiitiniin Mustaafaa dhageeffadhu maaluma ta'u si fide ani ijoollee Oromootii ergaa dabarsaa jira deemaatiniin na jala yaa jaran mina inatis bilu maaltu si waamate as jala dhufee Facebook namaa koomantiin xureessummaa maal jechu no fudhataman qabu kun kanaafi warri haasofni kiyya isiniin ta'in na jalaa bayaa koomantiin taane barreessinaa bilookii isin godhurra harka nan xureessinaa jaran harka nan xureessin Iliyaas harka nan xureessin Samiira harka nan xureessin na jalaa yaa dhugaa isinitti harka nan xureessina Abiyyi Ahmadarra eessa oole ka jedhu oduu qabatamaa isinii fidee dhufe sagaleedhaa fi haala garuu sagalee san isiniin baasu informishiina waan ta'eef sagalee baasee isiniin dhageessisu